Arsii fararge wayitu wallolte hin jirtu. Kun durriyyee dubartii irratti yookaan ammoo qarshii irratti wallolte. Erga sani ammoo yoo wal ajjeeftee jiraatte mootummaan Suudiitu qorsa qotaaf nama ajjeese. Maaliif ati hin baqattaa miti osoo xiyyaaraan bararte mootummaan Suudiitu zinniisu. Umrii kan keessirraa baha. Atuu daffartee nama ajjeeftuumi miskiina darardaami. Ta miskiina dararu ammoo yoo mootummaan Suudiillee si arguu baate rabbiin samiif dachee uume inni guddaan sun si argaami. Inni sun akiraadhaa miti isin akiraa dubbattan abuumaat wallahi jiru duniyaa irratti namni nagaan hin jiraatu. Namni miskiina miidhe mucaan xiqqaan ati darartu sun nabi rabbiidha alayhi salaam ittaqi da'watal mazluum jedha. Nama miidhamaa kadhaasaa eeggadhu jedha. Hatta kiristaana man ta'in waaqeffataa man ta'in maaliif beeladaan ta'in namni miidhamaan kamiyyuu fa innahu laysa baynahaa wa bayna Allah hijaab. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jidduu isaatiif jidduu kadhaa nama miidhamee saniidha wanta kan jiran rabbiin zalaaqi maawwaadha si galte kadhaan mucaa xiqqaati rakkiftu suniidha ati jettee hararge jettee inni sun sirra dhaaba akkuma isin hojjettan aboo maali qabsoo maali jenna jettan daangaarra wallolte waan jarri viidiyoo argee bar arsiidha jedhanii muka guddaa tokko baataniiti hararge lama boojinee jirraa jedhan hararge sadii walitti qabnee jirraa jedhan kuna madira kun harargeedha jedhan ammallee arsii lama boojine arsii kudhan boojine miskiina rabbi walitti guurtanii booji'ama isin abboo dhabama rabbi isin haa godhun jedhu abboon amma isin abaaru malee sila akkas maal boojitan isaa ofii booji'amtanii isaa maal boojitan maaltu wal booji'a isaa boru walumaan deebe durriyyeen akkana gootu ta fuuldura deemtu bar waliin nyaataa ummata nyaachifti jarri waliin nyaatti beekamtii barbaaddi nama lama sadii namni akkana godhu baata fuuldura dhaabbatanii beekamtii barbaachaaf jecha nama muraasatu waliin nyaataati harargee farsii jettee ijoollee xixiqqoo sanniin akkana tazaagooti. Maal boojitan sa booji'amtanii rabbiinu cubbuudhaan isin booji'e waan fokkata akkana irraa uf qusadha. Akkuma jenne san maqaa arsiitiif maqaa harargeedhaa isa jedhu kan ammoo maqaa jimmaa ka jedhu yeroo hedduu miidiyaa irratti deddeebi'u namni muslima taatan namni oromoo taatan sabaan oromoo muslima kan taatan. Hundi keessan gabbaate irratti dubbadha ganda kiyya ganda ibaluudhaan jirin ani arsiidha ani harargeedha ani jimma osoo hin jedhin namni yaada qabdu kamiyyuu isin ganda kamuu bakka hin buutan jedha durriyyee kanniin namni rabbii keessan sodaattan ani arsiidha ani jimma ani harargeedha ani ibaluudhaan jirin ani wallo ani wallaggan jirina guutummaan keessan ganda bakka hin buuta isin durriyyeedha jedhaani beeksisa akkasi isin durriyyeedha isin kashlabbeedha jedhaani isin bu'aa takka hin qabdan jedha itti beeksisa hundi keessan. Namni isin yaachisu akkaataa sabni kun isin yaachisu namni biyyummaan illee isin yaachisu namni yoo gandi keessa illee isin yaachisu taate durriyyeedha isin bakka nun buutan bakka ummata Oromoo illee bakka hin buutan gosa illee bakka hin buutan jedhaan. Ummata dhamaayyuu bar Abu Mu'aaz wallahi dhamaatu bar ummata kufri illee maal akka taate hin beekne ijoolleen tun eessaa akka dhalatte hin beeku biyya islaamummaan keessatti lalamu keessa akka dhalatte hin beeku. Ashhadu an la ilaha illallah arsi jedhi jedhaniin maal jechuudha saafaan kun ashhadu an la ilaha illallah harargee jedhi jedhaniin arsii fararge wayitu wallolte hin jirtu kun durriyyee dubartii irratti yookaan ammoo qarshii irratti wallolte erga sani ammoo yoo wal ajjeeftee jiraatte mootummaan Suudiitu qorsa qotaaf nama ajjeese maaliif ati hin baqattaa miti osoo xiyyaaraan bararte mootummaan Suudiitu zinniisu umrii kan keessirraa baha atuu daffartee nama ajjeeftuumi miskiina darardaami. Ta miskiina dararu ammoo yoo mootummaan Suudiillee si arguu baate rabbiin samiif dachee uume inni guddaan sun si argaami. Inni sun akiraadhaa miti isin akiraa dubbattan abuumaat wallahi jiru duniyaa irratti namni nagaan hin jiraatu. Namni miskiina miidhe mucaan xiqqaan ati darartu sun nabi rabbiidha alayhi salaam ittaqi da'watal mazluum jedha. Nama miidhamaa kadhaasaa eeggadhu jedha. Hatta kiristaana man ta'in waaqeffataa man ta'in maaliif beeladaan ta'in namni miidhamaan kamiyyuu fa innahu laysa baynahaa wa bayna Allah hijaab. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jidduu isaatiif jidduu kadhaa nama miidhamee saniidha wanta kan jiran rabbiin zalaaqi maawwaadha si galte kadhaan mucaa xiqqaati rakkiftu suniidha ati jettee hararge jettee inni sun sirra dhaaba akkuma isin hojjettan aboo maali qabsoo maali jenna jettan daangaarra wallolte waan jarri viidiyoo argee bar arsiidha jedhanii muka guddaa tokko baataniiti harargee lama boojinee jirraa jedhan harargee sadii walitti qabnee jirraa jedhan kuna madira kun harargeedha jedhan ammallee arsii lama boojine arsii kudhan boojine
Miskiina rabbi walitti guurtanii booji'ama isin abboora dhabama rabbi isin haa godhun jedhu obboon. Amma isin abaaru malee sila akkas. Maal boojitan isaa ofii booji'amtanii isaa maal boojitan maaltu wal booji'a isaa. Boru walumaan deebe durriyyeen akkana gootu ta fuuldura deemtu bal waliin nyaataa uummata nyaachifti. Jarri waliin nyaatti beekamtii barbaaddi nama lama sadii namni akkana godhu baata. Fuuldura dhaabbatanii beekamtii barbaachaaf jecha nama muraasatu waliin nyaataatti Harargee Arsii jettee ijoollee xixiqqoo sanniin akkana tazaa gooti. Maal boojitan isaa booji'amtanii rabbiinu cubbuudhaan isin booji'e waan fokkata akkanaa irraa uf qusadha. Akkuma jenne san maqaa Arsiitiif maqaa Harargeedhaa isa jedhu kan ammoo maqaa Jimmaa kan jedhu yeroo hedduu miidiyaa irratti deddeebi'u namni muslima taatan namni Oromoo taatan sabaan Oromoo muslima kan taatan hundi keessan gabbaate irratti dubbadha ganda kiyya ganda ibaluudhaan jirin ani Arsiidha ani Harargeedha ani Jimma osoo hin jedhin namni yaada qabdu kamiyyuu isin ganda kamuu bakka hin buutan jedha durriyyaa kanniin namni rabbii keessan sodaattan. Ani Arsiidha, ani Jimma, ani Harargeedha, ani ibaluudhaan jedhin, ani Wallo, ani Wallaggan jedhin, guutummaan keessan ganda bakka hin buutan isin durriyyeedha jedhaani. Beeksisa akkasi. Isin durriyyeedha, isin kashlabbeedha jedhaani. Isin bu'aa takka hin qabdan jedha itti beeksisa hundi keessan. Namni isin yaachisu akkaataa sabni kun isin yaachisu. Namni biyyummaan illee isin yaachisu. Namni yoo gandi keessa illee isin yaachisu taate durriyyeedha isin bakka nun buutan bakka ummata Oromoo illee bakka hin buutan gosa illee bakka hin buutan jedhaan. Ummata dhamaayyuu bar Abu Mu'aaz wallahi dhamaatu bar ummata kufri illee maal akka taate hin beekne ijoolleen tun eessa akka dhalatteen hin beeku biyya islaamummaan keessatti lallamu keessa akka dhalatteen hin beeku. Ashhadu an laa ilaaha illallah Arsii jedhi jedhaniin maal jechuudha saafaan kun. Ashhadu an laa ilaaha illallah Harargee jedhi jedhaniin.